Rakkina gartii qaawwa miidiyaa Oromoodhaan qaban rakkoolee garaagaraadhaan akkasuma gartee sagalee isaa ta'uudhaaf bakka jiranii rakkoo Oromoodhaa dhiibbaa Oromoo irratti akka biyyaatti akka sabaatti akka lammiitti gaggeeffamaa jiru hunda isaadhaan furuun miidiyaan barbaachisummaa isaatii fi hanqina gama gartee miidiyaatiin jiru furuudhaaf piroojeektii BBS bara 2019 keessa projektii isa jalqabaa godhatee hojiitti hiikee BBS miidiyaan BBS hanga guyyaa har'aatti projektii wanta biraa galantee rakkoolee Oromoodhaa hunda gartee gocha jiru hunda seenuudhaan furaatii jira. Haga tokko jennaan. Akkasitti gammadu. Rabbana awwa rabbi islaamii keessa. Amiin. Rabbi islaamii keessa. Amiin. Oromummaa keenya rabbi nu haa mul'isu. Amiin. Harkoota gabrummaa rabbi nurraa haa kuffisu. Amiin. Harkoota gabrummaa rabbi nurraa haa kuffisu. Amiin. Aboo shabaaba keenya bikka jiranitti rabbi haa milkeessu. Amiin. Kan fuudhin rabbi haa fuusisu. Amiin. Kan fuudhin rabbi haa fuusisu. Amiin. Kan fuudhallee jaartii wajjin.
Howdy.